kennechu namni dhufee qaama isiitti bu'ee viidiyoo waraabee shee kana erga hin jiru jechuudha. Sheetichi ammoo viidiyoo itti ergame viidiyoo kana biraa qaba naadhiis yanii ni kadhataniiti. Namni mucattii tana wajjin seksii hojjedhee jira isii wajjin wal qunnamtii saalaa godhee jira jedhu haa dhufu. Viidiyoon akkasii yoo jiraate itti ergaa sheekatti. Saniin gara kaanitti hin fakkeessinaa hundi keessanuu isin beekaan. Shamarran teennallee gadi baatee qulqulluuf gooti bar. Wii normaal jette maarree jette kijibdu saqate ati bakka takka lukatee takka gama sanii hiitee takka gama hiitee jala qabaan jirtu halkan ijaazaa buute kijibdu. Kijiba ofti shamarran wayita shamarran viidiyoo jettu na aartii yoo. Wallahi dhugaa isinitti fakkisiti bar qulqulluu wayii gooti bar anta kaan normaal jette hin hojjatinaa ijoolleen shamarran mucayyoo irratti viidiyoo. Dhugaa isinitti hima keessan kumaatama gayyaa'uu danda'a ka isin miila takka gama san keettanii takka gama kana keettanii gamana akka korbeessa re'ee isin utaalan. Hin kijibinaa isin ani isin beeka hunda keessanuyyuu. Hin hojjatinaa ijoolleen dhalaa mucaa kanarratti booniyyee irratti viidiyoon hojjatinaa takka ittiin teessan. Hindi akkamitti qulqulluuf godhuu barbaaddan isin. Qulqulluu yaa salaam. Normaal jette maarree jette keessuun normaali. Daasi fakkaata qaama isii cinaa keessa sanii olitti waan biraa argitanii jirtanii harma isii xiqqoo isii mul'ate paantii ofirraa qabdi. Maaltu badee duuba nama isii wajjin ciisu argite. Isin hunda keessan jechuu warra irra fakkeessitan shamarran irra mucayyoo tanarra viidiyoo hojjettan jechuu dudduubbee keessan qoradha. Eenyu wajjin akka ciisaa jirtu kaameeraan si waraabee lafa jira bar guyyaa takka osii darbanii viidiyoo. Ijoolleen shamara dhugaa isinitti hima qulqulluun rabbi qofa. Ani isinitti hima jala sararee. Shayni kuni muskiina ta'uu danda'a. Ana ammoo isin keessa guddadhe yaa durriyoota. Isin wajjin hojjechaa ture yaa durriyoota. Isin wajjin waan isin dalaytan hunda bareechee beeka. Akka sheebbayaanii miti. Sheebbayaan jechuun qulqulluudha miskiina rabbiiti. Sheeka diinaa isaa qaraasisuu malee hadiisa rabbi barsiisuu malee guyyaa takka dubartii ijaazaa buufatee waan akkanaa hojjetee hin beekne bar. Barne nama akkanaa kanatti ashooftaniisi. Nama quraana isaatiif hadiisa isaa malee dhimma isin ooftan ka isin garana buuftanii taan lafaan geettanii taan ciibsitan marti si gayyaatee lukkuudhaan viidiyoo waraabdi bar. Ka galgala kana amma silkii gachufannaan maal godha beeyta maammadoon kun achi garagalee haloo akkam jirta bareeddu buskuta tiyya si jaladhaa bar lapheen na dhikkisaa jirti yoomuu wala garrare si maraadhee bar hin kijiba bar qalqalli kun kijiba bar gad dhufee ammoo booniyyee akkas goote viidiyoo waraabde hushaa kijibdu. Ati wayitii amma waa'ee viidiyoo booniyyee waraabdu sa'a lama booda bilbila banatee farsilkii isaa qabate. Haloo akkam jirte mee afoo yoomuu wala garrame bar akka malee natti cimee jira jaalalli keenya dhikkisee bar onneen na dhaabatte bar du'ee bar jaalala keetiin du'ee bar caccabee bar maaluma godhamee maaluma akkam wala gar hin sobaa bar hin sobaa gar warri dhiiraallee jechuu isini ka ijoollee shamarranii jallisaa jiru rabbiin isin haa fixuu lafarra viidiyoo waraabdan sanumattu isinii miti. Shamarran ufii keessa isin kadhataa jirti. Ufii isin bilbiltee isin kadhataa isintu kadhata. Garuu gabbayanii intala salphattu intala akkasii wallaahi billaahi dhugaa isinitti hima. Maammadoo mucaa kanaa fi mucattii tanarra viidiyoo hojjechaa jiru. Mee anumatu qulqulluudha Muhammadoon jettu gabbayi mee dubartiitti dhiisaa yoon. Dhiirrummaan mataa dhiiraa jechu mucattii tanarratti wanti dalagame ani nagayaa dubartii janaan janaa jiru. An dubartii takkatti iyyuu ijaazaa buufadhee badii dalagaa hin jiru. An shamara takkattuu dhiyaachaa hin jiru. An haraama takkaa dalagaa hin jiru. Dhiirri jettu kottu mee booti dhukuma dhiira. Hattan zaayira miidiyaa irratti jiraachaa jirtan. Laayivii irratti addabaayii irratti gaasii seesiftanii bareedduuti buskuta xiyyeechaa ni jirtan. Ka jalaan hojjetan, ka miisenjariidhaan hojjetan, ka iimoodhaan hojjetan, ka wasaappiidhaan hojjetan san rabbiif isin qofattu waliin beeka jechuudha. Kanaafi sheetichi isin agartan kun jechuudha. Ila sheebbayaaniin kun laa nama guyyaa takka dubartii wajjin zinaan dalagin nama guyyaa takka ijaazaa isin jettan tana dubartii buusachuudhaaf karoora hin qabne nama guyyaa takka janaa isin jettaaf kana bakka qabee hin beekne nama rabbiin karaa halaalaa qofaan karaa qulqulluu rabbi isaa lallabe karaa nikaahaa qofaan si galtee dubartiitti nama dhiyaachuudhaaf haga maatiitti rabbi isaatiif qabee taa'uudha. Ati kana gootee abboo kana gootee jirtaati. Sheetichi nama rabbiiti nama diinaa rabbii beeku nama qur'aana rabbii beeku kanaaf mucattii tana badiin isin dalayde badii diqqoodha dogoggora diqqoodha. Dogoggora diqqoo tanaaf jecha ammoo mucayyoo tana dhiisuun irraan eeggamu. Zinaan isiin dalayde hin jiru. Warri zinaa dalaydee osoo arguuyyuu zinaa wajjii waliin jiraatu isaa ban qabu. An har'a kanaaf jecha mucattii tana dhiisuun kiyya nan fayyaduu jedhee falmachaa jira. Garuu kana harkatti busheessaa jirtan isin. Kana harkaa balleessaa jirtan isin. Gufuu itti taatanii jirtan isin.
ani mucattii wajjin haga haasa'e garaan na badee jechuudha. Kanaan dura maa yaadaa ture mucattii tana homa goonee sheeka kana biraan gennaa haa jedhee yaadee ture. Amma garuu dubbii san balleessitan eenyu balleesse warra miidiyaatillee miti. Dubbii namni balleesse sinii ma dhageeffadha. Dubbii namni balleesse eenyu ni beeytanii warra sheebbayaaniin fakkaatee ummata kutaa biraa keessan galinaa nuti ummanni Harargee jedhanii ijoollee waasaa akkasii haasaan santu dubbii isheeticha kana balleesse. Sababiin isaa mucattiin amma rifattee jirti already. Rifattee jirti. Gaafa an kanaan dura isin dura dhaabbadhe yaadattan yaa ummata Harargee. Aashitti hin fuudhuu Hamzaan Hajjii gaafa isiniin jedhe. Yaadattu waan san. Gaafa jecha san isin jedhe akka ummata Harargeetitti diyaaspooraan Ameerikaan qabdu ka Kanaadaan qabdu. Ka addunyaan qabdu guuti Hamzaan eenyu gadi. Yoo inni aashitti hin fuudhiniin salphannaa jettanii tokkummaadhaan Hamzaa faana dhaabbattan. Har'a garuu sheeticha kana osoo wanni galee fedheen hin fuutetanii dubartoonni teessan dhiironni keessan sheeka mucattii tana jaaladhee uuu jedhu kana namni sheeticha kana karatti gufuu harkaa cabse isin. Angoma isinitti osoo isinarra mucattiin tun zinaan dalayne dogoggora kana shamarranuma hunda dogoggoraa jira. Sheeka keenna jaalattee ree wanni guddaan hin taane viidiyoon biraa wanni ta'e hin jiru sifaana jirra. Mucattiin tun ganyaa keenna maatii keenna osoo isin jettaniin nutis waan dandeenyuun sheeka kana bira dhaabbachuudhaaf qophii turre jechuudha. Yoo makka itti mucattiitti dhadhee dubbisnu ammoo doolii kenne addaan baane gaarii. Yaada bareeda miseenjariin qabdanii isinillee. Sirri ilaalu. Muniir illee nuti dabala Ustaaz Ahmadii Abu Yahyaadha Kamaali jechuudha. Laal Abu Yahyaa Kingi Kamal Ustaad Ahmad namni sadeen kun ustaadota waan ta'an jecha waan iyyaa isiin dubbatti kanaan jechuu barbaadu. Muniir dhageeffadhu sitti maa wanti amma wanni baay'ee jira mucattii wajjaasaa obboleessa kiyyaan amma waan dubbadhu takka illee hin qabu waa muluuyyuu hin beeka waan mucattii yaaddu takka jedhe laakiin hin dubbadhu amma ammoo ati illee itti dabalamuu qabda Muniir ati mataan kee. Tokko kana. Akkasii anis akka tokkotti waan sila haasa'u haasa'e ani dhufee isinitti hin dabalamaa isin dhageeffadhaa. Yaada jiruun xumurraa isaan sadeenni dubbatan nuti hin dhaggeeffannu rakkoon qabu. Ustaazuma dhageeffannan walumaa galatti waanuma isin jettuu fi yaada isin qabduu hawaasni haa gaafatu achi booddee ka muti akka kennullee abaadimaallee nuu miti beekta nuti akka hawaasa tokkooti isinillee yaada ibsattu qabdii yaada isin ibsatu san irratti ustaazonni kenna waan jedhaniintu jira san booddeetti ustaaz bayaanillee dhiyeessuun hin danda'amaa jechuun miidiyaa irratti miti kun beeki jalaan waan godhamuudha. Gaafa kana xumurannee wanni marti karan nu deebi'ee ustaaz bayaanis isis achi booda obboleessa kiyya birrii yoo taate waqa saman billaahi birriin kun nagariin qabdu Muniir anaafat illee godhuu hin dandeenya. Of kenninaan jechuudha. Of kenninaan waan guddaa miti. Mallayni waan guddaa miti. Galanni rabbiin badini birrii haga amma isiin barbaaddu tikeetti itti galchuu sanii mala. Sanirraan ammoo mucayyoo tana jabeessuu guyyaa isii tolchuu